hittin kennin jedhaan turre jaartummaa sirrii dubbatame jaartummaan isaa dudduubbee tokko deebi'aa asobsiiseera fayyaa warra Dubaay jechuudha dudduubbee deebi'e tokko namni sirrii dubbatan jiru wal sodaatan malee namni sirrii dubbate tokko ittiin hin jiru yaa sultaan yaa habiibi yaa sultaan qoy maay laayif gooliin koo maayikee silaatee laayif gooliitti gad dhowwayya malee laayif gooliin koo maaliin na jalaa kaa'innaanaan seenu maal ta'e seera disii baasee yaa nonnee kudhan malee kaaddu amma silaa baariyaalii dabala jechuudha koopiliin godhu ila wanta tokkoon isinitti hima abdiin himatamaa jiru ammallee maallaqa namaatirra jira ammallee maallaqa namaatirra jira danu ammallee maallaqa namaatirra jira kan isa tokko falmine kan isa tokkoon dhima qulqullummaan kenninu abbaan of qulqulleessuu jedhamtus Dubaay keessaa komatamaa jirtaa of yaadadhu barbaadadhu abdiyyee mucaan inni fide sana haadha warraasaa birrii 100 fi 20 namarraa fuudheef abdiyyee immoo suuraa mucaan warra saarraa ni nyaanna harkaa fuudhaa maallaqa harkaa fuudheef abdiyyeen immoo abbaa manaa maallaqa nyaatee fide jechuudha. Nadiif abdiyyee irratti isatirraa dubbataa jirtu warra isaatii natu 100 50 namarraa fuudhe isatirraa dubbataa jirtu warra isaa sanaa jechuudha fiduu danda'a asittiin tarbiyyuu gochuu danda'a jechuudha sii galee ati garuu abbaa manaa fidde jechuudha abbaa manaa nama irraa fuudhee fidde warri nan nyaatame naa inni namarraa maallaqa fuudheef ati immoo abbaa manaa wayii qabattee laayivii teessa yeelleensi jalaa deeme jechuudha si jala dhufe amma warra isaa sanaa natu maallaqa nama harkaa fuudheef nam fidaasitti jechuudha laayif golii gadda dhaabboo wallaahi billaahi laayif in kennu jedhee amma maa hirkun faantu maal jedha beektu in kennuu didee jedha wajjin nyaate kennuu dideedha mubaarika galatoo birriin keenya hafee jira garuu mubaarika galatoo birriin keenya immoo hafee jira amma garaa fayyaa dubbanna in kennu wallaahi wabillaahi haadha isaan fida sila laayibii kana mana jara abdiitii wallaahi wabillaahi qe'ee jara abdii sana keessaa laayibii baasa sila rabbiin kiyya tokkicha utuu abdiin maallaqa hadraa sana galchine wallaahi wabillaahi qe'ee jara abdii keessatti laayibii waraabsisa nama wallaahi wabillaahi utuu hin kennin immoo waa hunda fixeeran sila waa hunda haadha mucaa nyaatamtee kanaallee nam fida wallaahi sila rabbi namatti walitti nun kaasin rabbi dhugaadhaan walitti kaanee jennaan hin danda'amnu jechuudha. Haadha daalachaa hin jiraayu kun areedayyuun sirreeffanne jechuudha. Haareen laayibii dhufe jechuudha. Wallaahi billaahi. Haareen laayibii dhufe jechuudha. Kobbiriin godhame. Silaa bakka akkaadhaaf inni dhufe kaleessa sa'aatii 24 kenninee turre dhaggeeffadhaa. Ergaa ariifachiisaa sa'aatii 24 kenninee turre sa'aatii 24 yeroo dabalataan kenneef. Waasii waammataniiru waan ta'eef sa'aatii 24 yeroo dabalataa kennineef sana dhiisaa. Mana murtiitti dhiyeessuu fi sa'aatii 24 kanan kaleessa isin biratti kennee amma sa'aatii 24 yeroo dabalataa kenneeraaf jechuudha. Amma boroowwanaatti. Sana booda hojiirra oolu taanaan tarkaanfiin fudhatamaa deemaa jechuudha. Ammas ergaa ariifachiisaa nama tokko keessaan kaa'een jira nama Dubaay. Kan birrii 200,000 akkasuma ofirraa qabduu fi ergaa ariifachiisaa jedhee kaa'eefiin jira. Ergaa ariifachiisaa sana deebisu taanaan suris hin saaxilamaa jechuudha. Walitti gadi baana jechuudha. Warri immoo waa istaappii natti bilbiltanu nama tokko qofa maal hundi keessa sila Oromoon miidiyaarraa hundi nyaatamee dhumeeyyi. Nyaatamtanii dhuftanii warri miidiyaarraa hundi keessan silaan keessan. Inni waa istaappiin kun harkatti biitiiti amma gastii mubaarikti keessa taa'e nama 5 keessummeesse naa qabeenis nyaatameera na nyaatee achumatti naa qabi na nyaatee achumatti naa qabi callisee hin ba'e jechuudha. Waa istaappii meeqan achi taa'e keessa anas nyaateera ragaan si ergaa achumatti naa qabi jedhe Oromoo. Siroo nama sanatti qofa malee namni itti gaddatu jiru maallaqa. Walumaa galatti dhimma mucaa sajjimmaa fixxineera. Abdiirra garuu maallaqa namaatu jira. Maallaqa namaatu jira. Maqaa abdii akka itti dhimnu hin qabne. Abdiin maallaqa namaatirra jira ammallee maallaqa namaatirra jira. Haqa namaatirra jira. Dafqa namaatirra jira. Mucaan baalee tokko faantu hojii xabaan ala godhame. Birrii 100 meeqaa ol irraa fuudhanii xabaan ala godhanii jiranii ammallee abdiirra maallaqa namaatu jira. Kajimmaatiin hin jedhaan jiru. Kajimmaa haquma akka ta'e itti nyaatanii deebifnee irra. Garuu ammallee abdiirra maallaqa namaatu jira. Ammallee maallaqa namaa haqa namaatirra jira jechuudha. Keessaan kadheen ture jechuudha. Namatti galsin baasu obboleessa kiyya maallaqa kana kennii jedhee kadheen ture keessaan hindi dee naa arrabse keessaan haadha kee maaliin aan jedhe wallaahi rabbi haadha kee umurii dheeressu haadha kee maaliin si arrabse abbo haqa malee wallaahi rabbi haadha kee maal haadha kee jedhe jechuudha karaa keessoo isin arrabse wallaahi gaafa sana sanii wallaahi dhiifama godheeraaf akka inni gastii irratti haadha keessa nata akkana godhe ture ida'oon faantu namni gaariin suni keessa ture abbaan giddii keessa ture nata haadha keessa akkana godhe gaafa inni jedhu baay'een jala saalfadhe jechuudha akka nuti eenyu jenne wallaahi billaahi baay'een jala saalfadhe waan saalfiitis jechuudha. Sirii galee haqa namaa kennee malee hin arrabsin isumayyuu galatoomee dhiise deebiin deebifne jechuudha. Sirii galee arrabni faayidaan qabu itti gaabba namni si arrabsee gaafa dhaqee
itti gaabba guyyaan inni itti gaabbuun dhufaa jechuudha. Sini galee akka inni itti haadha namaa arrabse viidiyoo gallakkiseera jechuudha. Gaafa namni maallaqa namaa haqa namaa deebisu jedhu nama arrabsuu keessaa ba'a. Arrabsitanii innaan kunoo eenyudha jechuudha. Gaafa dhuftanii an jalqaba himaan jira balaan kun sitti buunaan allayyaa keessa buutaa ba'uun hin rakkisaa kenni maallaqa. Nama tuffata namni nama arrabsa gaafa allayyaatti seene amma gastii keessa taa'e waan hin kolfe tokko. Shifta wal saaxiluu eegalayyee. Abaloo mana nyaatte abaloo waraabdaniitu viidiyoo sana ergaa abaloo mana nyaatte argitee gaafa lubbuu qumaa ga'u abaloo mana nyaatte abaloo mana nyaatte qaa mucichaan fida abbaa birrii sana erga dhoo jala jiraatte erga dhabbaan birrii jala jiraatte abdiyyeen immoo na fokkisiise nama idoof abbaa birrii sana galchaa idoon kun nama gaariidha dhugaa dubbai inni waan beeku miskiina shira Dubaay keessaa hin beeku Dubaay jiran se'aa jira bara wallahi billahi shira jirri shirtu hin beeku idoon kun keessa waan isin haasoftu bakkee waan isin haasoftu mee mucichoon laa galchaa abbaa dhimmaa sana meerree jala jira dhugaa rabbii laa wayyee habiibii da'u ati bar shira Dubaay miskiina barati shira Dubaay keessaa hin beeku inuma hin beektu bakka hin beeku bara laa sirriidha hin beeku garuu ilaa maal seetaa tokkummaa nuti xiqqoo ishee natti aartee dhiiraata kan dubbadhu shaqqu kanan xiqqoo ishee natti gadditee laate kan yaadumaa inni ustaata sanaa fi tokkummaan abu'anii wanta kana gabaabsine san jedhu sitti dhagahame yoo ta'e irraa kan hafe amma danda'amutti dhugaan mucaa kan inni mul'atuuf yaadi guddaa goone. Jaarsummaa ta'eetu dogoggoroorooti jettu xiqqoo ishee kan natti dhagahame an amma maaran argadha mucaan suni abdiin sana hin beeku yaadi guddaa goone. Mucaan miidhamis hin beeku. itti fufi. Okay, sagalee kun natti deebisee. So kanaaf ilaa wanti reality jiru maali? Ustaaz Ahmed dhiifama guddaa dogoggorrii jiraate dhiifama guddaa dogoggorrii yoo jiraate bakka ustaaza sanaa fi tokkummaan abu'anii ati nama guddaa kun sirraa dogoggoran qabu ati haqa dubbachuuf rakkatta Dubaay keessaa sinna gaaje. Okay, ni sorki kooti guys. Okay, ni sorki na qabe amma nageessaa ida'u. Amma jira sinna gaaye dubbatu tokko dhaga'amaadha. Okay, ustaazichi suni oona mucaa sana utuu nan biran jire kukkutatanii dhugaa dhabsiisanii goolitti galchanii geggeessanii ture mucaa sana an bira jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inu banne malee tenna sana hundi jira mucaa sana dhabsiisuuf rakkataa jiran haqa dhabsiisuuf iyyi warra wal ijaaree guruupiin taa'udha. Gaafa mucaan dogoggoru gooliin itti galee kaa jedhee warra gammadurraayi warri sun argitee achi keessatti. Ati gaafa isa buusaa jettu mucaan haqa dhaba. Si galee mucaan kophaa dubbatachuu danda'an jiru. Oonan biran jirree ittarasaa jiran karaa wallaalchisaa jiran haasaa harkaa dha'aa jiran si galee ustaazichi keessa ba'e ustaazni guddaan sun utuu nama mucaan haqa qaba jedhu dhageeffadhu. Utuu nama mucaan haqa qaba jedhu sitti himaa dhagaye. Dhimsaati hin gargaarra hin sabinaa jedhe. Hin sabinaa hin gargaarra malee hin jiru isaaba sabinaa nuun jedhe hin jiru. Hin sabinaa nuun jedhe ustaazni bar. Silaa ustaazni sana hin jedhu ture. Si galee. Akkasana jechuun qabu sirriidha garuu. Nuna debu.